Kabajamtoota hordoftoota Objii Miidiyaa bakka jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Seennee rakkoon teeknikaa konnekshinii wajjin wal qabatu nu mudannaan deebinee baanee amma immoo deebineetu dhufneerra. Waaqayyoo yeroo gaarii fi yeroo miidhagaa akka nuuf kennu abdii guddaa qabna. Si'aayinaan nu hordofa. Sagaleen keenya hin dhaga'amu yoo ta'e komentii jalatti nuuf barreessaa. Ni dhaga'ama yoo ta'es immoo nu hordofa. Gamuma kanaan obboloonni keenya biroon sagantaa kan akka argatan sagantaa miidhagaa Waaqayyo obboloota qaalii nuuf kenne. Isaan immoo ayyaana fi beekumsa ogummaa Waaqayyo isaaniif kenneef wanta Waaqayyo isaan barsiise kan waldaa kiristaanaa fi dhaloota keenya fayyadu toora kanarratti hiruudhaaf dhufanii jiru waan ta'eef namni hundumtuu fayyadamaa akka ta'uu fi sheer godhaati dhaloota keenyaan ga'a hanga obboloonni biroo galanitti hanga isin sheer gootanii obboloota birootiin geessanitti faaruu tokko isin affeerraa nooraa isin jedhu. Tole nabraa ibsaan badeetu jira itti fufna. Waaqayyo gaa beekadha. Gara sagantaa keenya isa ijootti dabarra Waaqayyo beekadha. Nabraa ibsaan badeetu jira. Haa ta'u homaa miti. Waaqayyo ulfina guddaa haa fudhatu. Wali lolla malee wanti dhiisnu hin jiru. Ittuma fufna malee jechuudha. Eebboo si durseen siin fuuldura goreen itti dhufamma connectioning koo yookaan ibsaan koo naaf deebuutti I think connectioning kan koo hin badu wifiin koo wireless waan ta'eef nagaan Waaqayyoo ammallee irra deebi'ee isiniif haa ta'u. Waaqayyoo yeroo miidhagaa akka nuuf kennu abdii guddaa qabna. Ammas kan itti fufnu ta'a. Guyyaa har'aa qabadhee kanin isiniif dhiyaadhee namoota Waaqayyoo hojii Waaqayyoo irratti hojjetan bu'aa waldaa kiristaanaa warra ta'an qabadheedha kanin isiniif dhiyaadhee jiru. Isaan keessaa inni tokko Luba Fiqaaduu Beenyaa baay'een keessan inni beektu nama baay'ee jaallatamaa hojii mana Waaqayyoo keessatti aarsaa guddaa baasaa turaniif hojjetaa turan ammallee hojjetaa kan jiran itti aanaa barreessaa duree waldaa Makkaana Yesuus Itoophiyaa ta'anii kan tajaajilaa turan akkasumas dubbii sagalee Waaqayyoo karaa marsariitiilee hawaasaa garaagaraatiin akkasumas kallattiif alkallattiidhaan leenjii fi dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan hojii guddaa hojjetaatu jiru. Gamuma kanaan maqaa isaaniitiin FB irratti peejiin banamee jiru akkasumas akkaawuntii FB qabu YouTube irrattis Fiqaaduu Beenyaa tuubii kan jedhu irratti barumsa guddaa barsiisaatu jiru. Isaanidha tokko kan inni har'a qabadhee dhufee akkasumas obboleessa keenya baay'ee jaallatamaaf kabajamaa obboleessa keenya Eebbisaa Baayisaa nama baay'ee jaallannu barsiisaa akkasumas gorsaa dhimma xiinsammuu akkasumas barreessaa kitaabati. Kitaaba obboleessa keenya eebbotiin namoonni baay'een jijjiiramaniiru jireenya hafuura isaanii namummaan isaanii dinagdeen isaanii akkasumas hawaasummaan isaanii jechuudha karaa hundumaan nama ittiin ijaaramnedha. Waaqayyo namoota kana bu'aa waldaa kiristaanaa godhee nuuf kenne isaanittidha kan nuti dhimma baanu yeroo garaagaraatti Waaqayyo nu gargaara.
Arrasaa waliinidha kan nuti waliin dabarsinu mata duree yeroo qoramaatti waldaa kiristaanaa fi tajaajiltoonni ishee maal gochuu qabu jedhu irrattidha kan nuti waliin dudubbannu. Guyyaa har'aatiin kan xumurru miti hanga ayyaanni Waaqayyoo nuuf baay'ate itti fufnee torbee har'aas itti fufnee dubbanna. Ga'uma kanaan baga nagaan dhuftan jedhee isin affeeruun barbaada. Gooftaan ulfina guddaa haa fudhatu. Mee gara marii keenya guyyaa har'aatti yoo dabarfannu qabxii muraasa tokko tokko ani isiniif kaasuu nan yaala. Ibsaan na duraa baatee jira. Haa ta'u malee amma Waaqayyoon na gargaare ibsaadhuman qabu gabaabaadhaan nan dudubbadha. Egaa waldaa kiristaanaa yommuu jennu hiikaasaa keessa hin dhaqnu har'a baay'inaani. Sababni isaa waldaan kiristaanaa maali waan jedhu diteelii yoo galle isa keessaa bahuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee yeroo akkasitti waldaan kiristaanarraa maaltu eegama gaafa jennu waldaan kiristaanaa akka dhaabbata hafuuraatti akka dhaabbata hafuuraatti waldaan kiristaanaa akka dhaabbata hafuuraatti waldaan kiristaanaa yeroo qoramaatti yeroo chaalenjiitti maal gochuu qabdi waan jedhu kan ilaallatu yoo ta'u inni lammataa immoo amantoota gaafa jennu amantoota waldaa kiristaanaa gaafa jennu warreen Kiristoos Yesuusin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhatan Kiristoositti warreen amanan namoota hunda kan ilaallatu warreen mana Waaqayyoo keessa yookaan waldaa kiristaanaa keessa deddeebi'an hunda kan ilaallatu kan hirmaachisu yoo ta'u tajaajiltoota waldaa kiristaanaa gaafa jennu immoo tajaajiltoota waamichi addaa isaan ga'ee hojii Waaqayyoo yeroo isaanii guutuu kennanii tajaajilanii fi akkasumas kallattii hundumaanii hojii mana Waaqayyoo irratti hirmaatanii tajaajilan hunda kan hammatudha. Egaan wantoonni waldaa kiristaanarraa eegamu maali yeroo gaaga'amaatti yeroo muddamaatti yeroo chaalenjiin jirutti jennee yoo kaasnu sana dura garuu waldaan kiristaanaa yeroo haalli mijataan jiru yeroo chaalenjiin hin jirre yeroo qoramni hin jirre calli jettee umateessee yeroo rakkoon dhufu yeroo muddamni dhufu kan dammaqxu akkasumas kaatee rakkoo furuudhaaf kan fiigdu akka taatutti miti kan nuti amannu waldaan kiristaanaa hojii idilee qabdi. Hojii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti kenne hojii dhaloota ijaaruu hojii mootummaa Waaqayyoo bal'isuu hojii tajaajiltoota hojii mana Waaqayyootiif qopheessuu qabdu hojii idilee yeroo hundumaa kan hojjettudha. Haa ta'u malee hojiin idileen waldaa kiristaanaatii fi yeroo chaalenjiin garaagaraa waldaa kiristaanaa mudatu haalli ittiin furamuu fi haalli ittiin tajaajili laatamu wal fakkaataa miti jechuudha. Kanaaf waan muraasa tokko tokko waldaan kiristaanaa chaalenjiin dura qorama garaagaraatiin dura sababni isaa biyya lafaarra kan nuti jirru biyya lafaa keessayyuu immoo bara dhumaa keessadha kan nuti jirru wantoonni amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuudhaaf guyyaan isaa nutti dhiyaataa deemu waldaa kiristaanaa kiraayisisii keessa wantoonni galchuu danda'an keessayyis alaayyis ni baay'ataa deemu kan ammoo dubbii sagalee Waaqayyootu dubbata. Waldaan kiristaanaa egaa yeroo hundumaa kana bartee chaalenjiin namtolchee akkasumas humna hafuura hamminaatiin dhiibee dhufu kana bira darbees immoo waldaa kiristaanaa keessatti otoo ittiin yaadamin otoo ittiin qophaa'amin dhiibee ofiidhuma isaatiillee wantoonni dhufan jiru fakkeenyaaf kan akka koronaa yoo fudhattan dingata wantoonni dhufanii waldaa kiristaanaa qofa otoo hin taane akka biyyaatti chaalenjii guddaa uumanii darban jiru. Wantoota akka kanaa kanaan booddee ni salphatu yookaan waldaa kiristaanaa biraa ni hafu jennee ni amannu. Bara ergamootaas haa ta'u bara waldaa kiristaanaa chaalenjii gurguddaatu darbee abboonni waldaa kiristaanaa akkatti chaalenjiiwwan kana qabanii yookaan maaneej godhanii bira darban qabu. Akkuma armaan olitti kaasuudhaaf yaale garuu hamma kan nuti jiru caalatti bara dhumaa waan ta'eef bara dhumaa kana keessatti beekumsi baay'achuudhaan kan ka'e humni ammeenyas immoo mootummaa isaa babal'isuu mootummaa Waaqayyoo irraa namoota kaachisuudhaaf humna isaa fixee waan hojjetuuf istiraateejii hedduutu diraatu jira ammallee argaa kan jiru gara dhiyaa kana wantoonni gara waldaa kiristaanaatti as duulaa jiran danuutu jiru.
koronaa jenna wanti koronaa caalullee dhufuu akka malu waan shakkuu qabnu miti tarii waan hin taane maaliif dubbanna yookaan waan negatiivii ta'e maaliif dubbanna jennee somnee waan of jajjabeessinee darbinuu miti. Kanaaf egaa taateewwan hanga ammaatti ta'an kan amma keessa jiru dhukkuba koronaa wajjin illee wal qabatee akkasumas kiraayisisii siyaasaa biyya keenya keessatti uumame wajjin wal qabatee dinagdeen mucucaannaa guddaa hawaasummaa mucucaannaa guddaa akkasumas dhimmi hafuuraa qorama guddaa keessa galeetu jira. Wantoota kanaa wajjin wal fakkaatanii irrattidha kan nuti dubbannu. Yeroo akkanaa waldaan kiristaanaa akkamitti deebii kenniti? Yeroo akkanaa amantoonni waldaa kiristaanaa akkamitti deebii kennu? Yeroo akkanaa tajaajiltoonni mootummaa waaqayyoo bal'isuuf waaqayyoon tajaajiluuf akkasumas saba waaqayyoo tajaajiluudhaaf ba'ani tajaajiltoonni dhugaa faqaa deebiin isaan kennuu qaban deebii akkamii? Ijjannoon isaan qabachuu qaban ijjannoo akkamii? Akkasumas kana booddee rakkoowwan kun rakkoo ta'anii akka ittiin fufne rakkoon gara biraa bifa jijjiirratee gaafa dhufu akkamitti dura goruudhaan dhaloota oolchuu akkasumas dhimma biyyaa keessatti illee qooda fudhachuu qabu waan jedhu irratti kan nuti dubbannudha. Waan kana gara keessummoota koo kabajamoo affeeramanitti otoon hin dabarsin dhimmi kun dhimma baay'ee bal'aa ishuu baay'ee guddaadha. Waltajjii tokko lamaan sadii irratti dubbatamee kan xumuramu miti. Haa ta'u malee nuyi amma ayyaanni waaqayyo nu baay'atu waltajjii tokkoo fi lamaaf sadii irratti ni dubbanna. Kaka'umsa guddaa isin keessatti garuu yoo uumne wanta namoonni waaqayyoo dubbatan kana akka galteetti fudhachuudhaan itti fuftanii akka dhuunfatti akka maatiitti akka waldaa kiristaanaa irratti mari'ataa furmaata barbaachisu kan yeroo madaaluu fi kan naannoo isin jirtan madaalu kaa'aa deemuun barbaachisaa akka ta'e isin hubachisuun barbaada. Kana jedhee ergan deebi'ee ammas tajaajilli kun yookaan mariin keenya kun dhaloota bira ga'ee beekumsaa fi hubannoo ga'aa akka fudhataniif sheer gochuu hin dagatinaa. Mee gara luba Fiqaaduuttiin isin dabarsaa ergaa nagaa isin gaafataniin booda qabxiiwwan kaase kanarratti wantoota muraasa ni kaasu. Qabxiin isaan irratti nuuf kaasanii waldaan kiristaanaa gara chaalenjiitti otoo hin dhufin yookaan chaalenjii ta'e tokko keessa qorama ta'e tokko keessa otoo hin galin wanti ishiin gochuu qabdu dursa wanti ishii irraa eegamu maali waan jedhu waan muraasa nuuf kaasu sana booddee gara qabxii sattaa nutti ceena. Galatoomii paaster akkuma irra deddeebistee kaaste dhimmi kun dhimma salphaatti yeroo muraasa keessatti ibsinee keessaa baanu miti. Kallattii adda addaa kallattii hawaasaan laallataa kallattii hafuuraan laallataa kallattii dhuunfaan laallataa maatiin laallataa waan ta'eef tokko tokko isaa irratti yoo kaasnee dubbanne yeroon isaas nu ga'u. Waldaan kiristaanaa utuu rakkoon hin dhufin dura maal gochuu qabdi isa jedhu yaada walii galaa yaada macaafa qulqulluu irra jiru amma immoo naannaa keessa jiru wajjin wal qabsiisnee wanti ilaaluun nuuf taa'e jedhee ani malu dubbachuu malu waldaan kiristaanaa yeroo hundumaa qophooftuudha. Qophaa'ummaa qophooftee taa'uun ishee barbaachisaa. Bor kanatu ta'a iftaan kanatu ta'a jettee wanta beellama qabattu miti yookiin immoo bara keessa kanatu ta'a jettee waan sagantaa qabattu miti. Yeroo hundumaa qophooftuu ta'uun akka isheefiif malu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbata. Yeroo hundumaa qophaa'ummaan kiristaanummaa irraa akka inni barbaachisu macaafni qulqulluunis nutti hima. Kana qophaa'ummaan kun gama maaliitiin jenne yoo laalle wanni guddaan bu'uurri keenya dubbii waaqayyooti waan ta'eetii fi dhaloonni kan inni irratti ijaaramuu qabu siyaasa miti gama hafuuraan yookiin dinagdee miti yookiin immoo hawaasa miti. Kiristaanummaan kan inni bu'uureffatee ijaaramuu qabu dubbii waaqayyoo irratti. Yeroo dhaloonni dubbii waaqayyoo gara duubaatti naannessee waan gara biraa fidee of dura qabee kallattii baricha keessatti hin darbu keewwachuu jalqabu rakkina guddaatu ta'a. Kanaaf waldaan kiristaanaa dursitee kan isheen akeekkachiisuu qabdu itti himuu qabdu dhaloonni kun kan inni of ijaaruu isa barbaachisu
dubbii waaqayyoo irrattidha. Dubbiin waaqayyoo kun immoo bara gaarii keessattis, bara rakkinaa keessattis, badhaadhummaa keessattis, hiyyummaa keessattis, beekumsa keessattis, wallaalummaa keessattis GPS'n biyya keenya keessatti badaa beekamaan jiru. Biyya bakkeedhaa naannoon tokko si jala baduu hin danda'u. Karaa sitti argisiisaa, eessa akka jirtu sitti argisiisaa. Internet saatalaayitii wajjin wal qabataadha waan ta'eef GPS jireenya namaati. Kana dhagaa waldaan kiristaanaa barri toles hammaates dhaloota kana dubbii waaqayyoodhaan hidhachiistee waan gaariidhaafis yoo ta'e waan hamaadhaaf duraan dursitee qopheessitee kaa'uun ishee barbaachisa. Wanti guddaan isa kana jedheetanii yaada. Inni kaan kanatti aansee dhufa. Hidhannaan barbaachisu, qophiin barbaachisu kanatti aanseetu dhufa. Qophiin kun qophii hafuuraa duwwaa miti. Qophii lubbuu laallatudha. Qophii qaama laallatudha. Qophii haamilee laallatudha. Kana hundumaatiin kan qopheessudha jechuudha dubbii waaqayyoo kuni. Kana waldaan kiristaanaa yoo kanaan ittiin dhaloota qopheessiteeti taate I think mission ishee yookiin ergama ishee galmaan geessetti jedhee yaada. Itti deebina isa biyya keenyatti otoo waldaan maal fakkaattuuti koovidiin nutti dhufeessa jedhu. Otoo haala maaliirra jirrutti dhufeessa jedhu immoo isa taanu keessatti yoon kaase gaarii natti fakkaata. Baay'ee galatooma waaqayyoo sina eebbisu luba Fiqaaduu wanta baay'ee namatti toludha kan nuuf kaastanii. Tole eebboo gaaffii kana siifis deebiseetuman kaasaa. Dhawaataan itti deemnaa. Waldaan kiristaanaa waldaa qophooftuu yeroo hundumaa ergama guddicha waaqayyotti kennee fi akkasumas waamicha ishee ijoodhaaf ofiifis dhaloota waaqayyotti kennee ijaaruu fi gara guutummaa safara kiristoositti guddisuudhaaf yeroo hundumaa adda durummaan hojjechuu waldaa kiristaanaa irraa kan eegamudha. Egaan waldaan kiristaanaa har'a kana ba'ataa jirti jennee gaaffii kana kaasuudhaaf tarii duubarratti illee itti deebina. Qabxiidhuma amma nuti kaafne irratti wanti dabaltu yookaan immoo kan lubni Fiqaaduu hin kaasne ka'uu qaba jettee kan yaaddu otoo nuuf kaastee natti tola. Tole ulfaadhaa. An gara marii keenyaatti tun nagiin duraan dursee sagantaa akkasii qindeessitee haala kanaan walitti nu fiduu keetiif paaster Dandanaa baay'een si galateeffadha. Dhugaa dubbachuudhaaf isin lachuun keessanuu namoota gurguddoo, namoota ani baay'ee kabaju, jaalladhuuf dinqifadhu, namoota immoo tajaajila keessanirraa baay'ee fayyadame ammarraatti baay'ee waaqayyo karaa keessan guddaan eebbiseera. Baay'een isin jaalladha, isin kabaja. Akkasuma obboleessa keenya faarfannaadhaan nu tajaajilu obboleessa keenya Addisuu Waa'imaa naman baay'ee jaalladhu faarfannaa isaa waggoota baay'eef itti eebbifamaa turedha. Isas bakka inni jirutti gooftaan isaa eebbisu. Gara qabxii keenyaatti deebi'uudhaaf obboleessi Luba Fiqaaduun gaarii godhanii kaasaniiru. Waldaan kiristaanaa yeroo gaaga'amaa keessa maal gochuu qabdi kan jedhu gaaffii baay'ee bal'aa yoo irratti mari'anna jennee yeroo dheeraa fudhatudha beekamaadha kuni. Egaa waldaan kiristaanaa ammarraatti karaan isheen deemtee dhufte seenaarraa akka ilaallutti karaa bu'aa bahii gurguddaa qabudha. Baroota adda addaatti gaaga'ama gurguddaa keessa seenaa keessaa bahaa ammoo deebiteetti seenaa keessaa bahaati kan isheen as geesse. Garuu maal gochuu qabdi isa jedhu kana ilaaluudhaa fi waldaa kiristaanaa ishee jalqabaatti deebinee waan tokko muuxannoo ishee qooddachuun gaarii natti fakkaata. Waldaan kiristaanaa isheen jalqabaa Yerusaalemitti isheen hundooftee hojii ergamootaa keessaa akkuma dubbisnu hundoofteetu baay'een ture gaaga'ama gurguddaa keessummeessuu kan isheen jalqabde. Gaaga'amni ishee gaaga'ama keessaas ture kan alaas ture. Yeroo hundumaa waldaan kiristaanaa chaalenjii bifa lamaan dhufu qabaachuu malti. Chaalenjiin tokko keessaa ka'a keessuma isheetii rakkinni yeroo uumamuudha. Inni lammaffaan immoo karaa alaa humnoota alaarraa yeroo impoozii irratti ta'u jechuudha. Waldaan kiristaanaa Yerusaalem turte isheen jalqabaa sunis rakkinoota kana lammanuu kan keessummeessite garuma jalqabaatti ture. Rakkoon keessaa ishee mudate garaagarummaa sanyummaarraa kaaseeti
warra Yihudoota ta'anii fi warra Oromoota gidduutti akkamitti deemuu qabna, ilaalcha akkamii qabaachuu qabna waa'ee isaanii jedhanii obboloonni garaagarummaa yaadaa isaan gidduutti dhalate irraa kan ka'e rakkoo guddaa keessa yeroo isheen seentu argina. Karaa alaa immoo gama siyaasaan waldaa kiristaanaa sana balleessuudhaa fi siyaasni yeroo sana ture gaariin ture isaanii fi hamma isaan biyya isaanii dhiisanii baay'een isaanii faca'anitti lubbuu isaanii oolfachuudhaaf amma biyyoota adda addaa keessa amma isaan tamsa'anitti kan isaan qaqqabsiise dhiibbaan alaa tureera. Arras waldaan kiristaanaa jaarraa 21ffaa kana keessa jirtu rakkoo gama lamaan dhufu kana keessummeessu isaatuma jirti jedheen yaada. Gaagaamni waldaa kiristaanaa irraas waa lama. Karaa keessaa rakkina gurguddaa qabna dhugaa dubbachuudhaa fi keessi keenya nagaan turre amma dhukkuba koronaa jedhamu kanatti dhufee waa'ee gaagaamaa dubbachaa jirra malee I think it is too late. Waa'ee gaagaamaa dubbachuun amma miti kanaan dura ture jedhee yaada. Jirumayyuu keessa keenya rakkinni gurguddaan tureera waan ta'eef isa kana tarii paablisaayis goonee miidiyaa irratti dubbachuun gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu rakkoo keessoo nima qabna dhugaa dubbachuudhaa fi karaa alaa immoo rakkina gurguddaatu jira. Teknooloojiin wal qabatee gama aadaaf amantii walitti araarsuun wal qabatee akkasuma immoo garee warra secret society jedhaman kana dhiibbaa isaan taasisan irraa wal qabatee rakkina wal xaxaatu jira. Sanarratti immoo dhukkubni COVID-19 jedhamu kun gaafa dhufu akkuma Oromoon gaafa mammaaku tokko irratti fantoo jedhu ittuu waldaa kiristaanaa dadhabsiisaa jechuudha. Sidumaayyuu gaagaama roga hedduu qabdu keessummeessaa jirti. Ittiyyuu dhukkubni kun immoo gaafa dhufu rakkoo guddaaf saaxilee jechuudha. So amma rakkoo har'a keessa jirru kanaaf furmaati maali isa jedhu ilaaluudhaaf gara waldaa kiristaanaa ishee jalqabaatti deebinee istiraateejii isheen fayyadamte fayyadamuu isa jedhu yoo fudhanne gaarii natti fakkaata. Maaliif muuxannoo gurguddaadha kan nuti irraa fudhannu. Gaafa rakkinni uumamuu jalqaba maal godhan isaanii ta'aniitu irratti mari'atan, irratti dubbatan, sadarkaa jaarsummaan barbaachisutti walitti dhufanii ilaameedhaan rakkina keessa isaaniitti ka'e hundumaa furmaata itti godhanii maal gochuu akka qaban kallattii kaawwatanii itti deemaniitu rakkina sana keessa akka isaan ba'an argina. Arras waldaan kiristaanaa yeroo gaagaamaa kana maal gochuu qabdi isa jedhu teenyee irratti dubbachuu irratti mari'achuutu nurra jira jedhanii yaada. Keezii COVID-19 kana gaafa laallu inni rakkin hundi isaanii guddaan iyyuu oolota bittimsuu isaati. Yeroo baay'ee macaafni qulqulluun keenya akkuma jedhu tokkummaaf iddoo guddaa kenna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis bartoota isaaf gaafa kadhatu wangeelii Yohaannis 17 keessatti yaa abbaa ani ifate akkuma tokko taane isaanis tokko haa ta'an jedhee tokkummaa isaaniitiif kan inni kadhatee deeme bartoota isaafi. Nuun walii uumamumaanii waldaa kiristaanaa keessatti namoonni yoo waliin taane malee humna hin qabu. Humni keenya walii keenya. Sababni isaa hafuurri qulqulluun tokko keenyaaf kennaa adda addaa kenneera, ayyaana adda addaa kenneera. Kennaa hafuura qulqulluu irraa fudhanne kanaan wal jajjabeessuudhaaf, wal barsiisuudhaaf, gara fuulduraatti wal adeemsisuudhaaf walitti dhufuun keenya dirqama. Waldaa kiristaanaa keessatti argamuun keenya dirqama. Dhukkubni kun garuu carraa kana nu dhowwate. Waldaa kiristaanaa cufnee manatti gallee yeroo dheeraadhaa fi adda adda bittinnoofnee rakkoon keenya inni guddaan isa kanadha. Kanaaf walitti dhufuun dirqama. Kunumtuu gama tokkoon gaafa laallu haalli teknooloojii kun nuuf tolee har'a nuun sadan mariidhaaf akka kanatti walitti dhufuun keenya iyyuu carraa guddaadha. Kanaaf waldaan kiristaanaa akkuma amma buleessi koo obbo Fiqaaduun jedhaa turre walitti dhuftee bu'uura sagalee waaqayyoo irra dhaabbattee gadi fageenyaan irratti dubbattee kallattii keessee karoorsitee waan gochuu qabdu ifatti lafa kaawwattee gara fuulduraatti deemuu qabdee jedheen yaada. Ammatti konfiuzhinii yookiin immoo burjaajii keessa jirra. Taajjabaadhuman ture waldaamti kiristaanaa gara fuulduraatti gaagaama kana keessaallee baanee akkamitti deemuu qabna jetteetuma bu'uura tokko lafa keessallee waan jirtu natti hin fakkaatu. Kun garuu assaayimentii guddaadha. Kanaaf qaamni dhimmi kun ilaallatu hundumtuu walitti dhufnee mari'annee kallattii bu'uura ta'e tokko kaawwannee gaagaama kana keessa amma darbinutti keessa darbinee boodas kallattii kamitti deemuu akka qabnu irratti mari'achuu fi karoorsuu akka karoora keenyaatti immoo gara fuulduraatti deemuu waan qabnu natti fakkaata.
Faddaa paaster. Galatoomii Waaqayyoo si eebbisu qabxii baay'ee murteessaadha. Atillee dabaltee kan nuuf kaaftee. Hordoftoota keenyaa sagantaa kana fakkaatu qopheessinee toora kanaan dhufnee kan nuti dudubbataa jirruu fi kaka'umsa dhuunfaa keenyaan ba'aa wangeelaa fi itti gaafatamummaa Waaqayyoo nutti laatirraa kaanee kaka'umsa keessoo keenyattiinidha toora kanarratti kan dhufne. Akkuma beekamu waldaa keessatti tajaajillu yookaan waldaa keessatti gaggeessummaan tajaajillu bakka buunee qajeelfama liidarshiippii kennuuf dhufne otoo hin taane ba'aa Waaqayyo laphee keenyarra kaa'een waan arginuu fi waan dhaga'aa jirru. Akkasumas rakkoo amma jiruu fi rakkoon kana fakkaatuuf kanaa olii waldaa kiristaanaa mudachuu ni danda'a hin mudatu jennee dubbachuuf hin dandeenyu. Akkuma jenne bara dhumaa keessa waan jirruuf amma barri dhumaa as nutti dhiyaataa deemu chaalenjiin bifa garaagaraa gosa garaagaraa waldaa kiristaanaas mudateetu dhufaa jira. Ammallee kan nuti argaa jirru isa kanaadha. Chaalenjii isa guddaa iyyuu miti. Chaalenjiiwwan xixiqqoo jedhaman amma akka waldaa kiristaanaa raasaa amantoota raasaa jiru argaatu jirra jechuudha. Kanarraa kaaneeti toora kanatti kan dhufne carraa Waaqayyo nuuf kenne miinsi Waaqayyo nuuf laatetti dhimma baanee waanuma tokkollee gochuu yoo dandeenye jenneeti sa'aatii kana toora kanarratti kan dhufne. Karaan ittiin hojii Waaqayyo hojjetamuu danda'amu hedduutu jira. Miidiyaalee hedduutu jira. Garuu karaa tokko qofa karaadha jennee hin fo'annu. Tokko isa tokkotti fayyadama. Tokko isa tokkotti fayyadama. Karaa kanas karaa godhanna jenneetu sa'aatii kana gara keessan dhufne yeroo kana sirriitti akka itti dhimma baatan waamicha guddaa isiniif gochuu barbaanna. Galtee waldaa kiristaanaatiif ta'u baay'ee argachuu waan dandeessaniif. Ergan kana jedhee deebi'ee marii bal'aa tokko weeb baayinarii bal'aa tokko qopheessuudhaaf jirra. Fuuldura kanatti Waaqayyo nu gargaara. Waldaan kiristaanaa koronaan booddee maal fakkaachuu qabxii jedhu irratti hojjettoonni Waaqayyoo garaagaraa kaka'umsa fudhatanii hojii guddaa hojjetaa jiru. Koronaan dura waldaan kiristaanaa maal fakkaataa turte? Maal keessa turte? Koronaan dhufe kuni fi gaaga'amni siyaasaa biyya kana keessatti uumame immoo matumaayyuu waldaa kiristaanaa irratti dhiibbaa akkamii geessise? Kana booddee immoo akkuma kaleessatti akkuma dheengaddaatti itti fufnee yoo deemne chaalenjii kana booddee dhufu dura dhaabachuu ni dandeenya. Waldaa qulqullittii Kiristoos kana qulqullummaa ishii eegnee waamicha waldaan kiristaanaa qabdu ergama waldaan kiristaanaa qabdu qixaan hojiirra oolchuu ni dandeenya akka kanatti akka bar darbe bar lamman darbe sanaan. Kunis immoo agarsiistuun taateewwan ji'oota muraasa keessatti ta'an kun nu dammaqsuu yoo hin dandeenye kana booddee wanti nu dammaqsuu danda'u hin jiru waan jedhuuf qabxii guddaa tokko qabannee dhufuudhaaf jirra. Bal'inaan ni mari'anna asirratti qabxii baay'ee bal'aa kaasna. Ammaaf garuu kan nuti irratti dubbataa jirru akkuma amma isinitti himnee waldaan kiristaanaa yeroo gaaga'amaatti maal gochuu qabdi tajaajiltoonni ishee qabxii jedhu irratti kan nuti mari'annu. Sana dura garuu waldaan kiristaanaa otoo chaalenjiin hin dhufin maal gochuu qabdi isa jedhu irratti dubbataa turre. Dubbii sagalee Waaqayyoo sooruudha. Gara ergama guddicha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaatti yookaan ergamootatti kennee deeme sana ol kaasuutti deebi'u. Gara isa duriitti bu'uura durii ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti qalamaniif gara bu'uura isa ijoo sana gara jaalala isa dhugaa wangeelicha irratti hundaa'e gara tokkummaa isa dhugaa fi bu'uura sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'e gara dubbii sagalee Waaqayyoo isa jiraataa hiikanii barsiisuudhaan hundee amantii kiristaanaa cimsuutti deebi'uun baay'ee barbaachisaa akka ta'e yookaan waldaan kiristaanaa kanarratti fuulleffattee hojjechuun akkasumas kennaalee ayyaanaa waldaa kiristaanaa keessa jiru waldaan kiristaanaa qixaan maaneej gootee hunduma isaa akka isaatitti fayyadamuutu irra jiraata malee waldaan kiristaanaa qaamni ta'e tokko dhufeenuma kan olii gadi oofu yookaan immoo bara tokko gadi buutee bara tokko kan ol baatu otoo hin taane dhaabbata cimaa tokko irratti bu'uura cimaa tokko irratti akka nama mana isaa dhakaa irratti ijaarratee sana dhaabbanni cimaan bu'uurri cimaan hin sochoone immoo dubbii sagalee Waaqayyooti. Yeroo kamiyyuu dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuu irratti ciichuu kadhannaa irratti cimsuu namoota bartuu Kiristoos duuka buutuu Kiristoos dhugaa gochuu irratti
ciminaan hojjechuudha kan qabdu. Sagalee Waaqayyoo gaafa barsiistu, dubbii Waaqayyoo gaafa barsiistu, dubbii sagalee Waaqayyoo keetti qabiyyee danuutu jira. Wangeela Gooftaa Yesuus barsiisuun tokko warra amananii dhufan immoo gara guutummaa safara Kiristoositti akka guddataniif duuka buutuu Kiristoosiin gochuun kan biraati. Akkasumas immoo gaggeessitoota waldaa kiristaanaa oomishuun waan gara biraati. Yeroo chaalenjiin uumamu immoo akkamitti amantoonni darbu isa jedhu, akkamitti waldaan darbitu isa jedhu, seenaa waldaa kiristaanaa, seenaa abbootaa barsiisuun waan baay'ee murteessaadha. Sababni isaa waldaan kiristaanaa chaalenjii kanaan dura hin mudanne haaraa har'a kanarra mudatu yoo jiraachuu baate illee chaalenjii bifa jijjiirrata malee waldaan kiristaanaa kaleessas chaalenjii gurguddaa bira dabarfatti. Amma tajaajiltoonni ishii mormirraa muramutti, amma tajaajiltoonni ishii magaasiidhaan gargar kutamanii ajjeefamanitti, amma tajaajiltoonni ishee barmeela keetti zayitiidhaan gubamutti, amma tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa mormisa awwaalamanii mormaa gadi, mormaa olitti fardirra gulufutti, amma waldaan akka cufamtuuf ajajni guddaan darbutti hojiin guddaan ta'eera. Wangeela Gooftaa Yesuus Kiristoos micciiruudhaan raajonni sobduun ka'anii fedhii isaanii yerootti lallabanitti dhugaa wangeelaa haguuguudhaan namni jabina isaatiin, beekumsa isaatiin yookaan qajeelummaa isaatiin fayya jedhanii yeroo raajonni sobduun itti barsiisanitti kan akka Maartin Luuter fa'a yoo fudhanne jijjiirama guddaa har'a waldaa kiristaanaatti bu'aa ta'e illee kan fidanidha jechuudha. Chaalenjiin kaleessas tureera. Kaleessa waldaan kiristaanaa gaafa chaalenjiin waldaa kiristaanaa mudatu tajaajiltoonni akkamitti darbaa turan isa jedhu fakkeenya kanaa fudhachuun yeroodhaa gara yerootti waldaan kiristaanaa dhaloota barsiisu hin ceetaa qofa, hin baataa qofa, qaala'insa jireenya irratti xiyyeeffachuudhaan chaalenjii guyyaadhaa gara guyyaatti dhala namaa uumamu kan foon namaa irratti uumamu kan akka dhukkubaa of harkaa dhabuu, jiruuf jireenya qannoo jiraachuu dhabuun biyya lafaa irratti nama mudatu qofa irratti xiyyeeffachuudhaan qilleensarra amantoota kaachisanii mootummaa Waaqayyootiif dhaloota qopheessuun hin danda'amu. Bu'uura isa ijoo, bu'uura isa sirrii irratti dhaloota deebisanii ijaaruun hojii manaa yeroo hundumaa, yeroo qormaanni jiru, yeroo qormaanni hin jirre kan waldaa kiristaanaatiif ta'udha. Maaliifin waan guyyaa lafaa lafa keewwatan guyyaa rakkinaa fudhatanii itti fayyadamu waan ta'eef. Isa kana irra deebinee bal'inaanii sagantaa keenya torbeewwan dhufu keessattis illee ni dubbisna. Qabxiin amma itti fufee kaasu Luba Fiqaaduu fi Barkit isuma nama dubbadhee fi eebboon illee dubbate wajjin wal qabata. Har'a wanti nuti wal sossobuu hin qabne, wanti waldaan kiristaanaa sobdee of jajjabeessuu hin qabne tokko jira. Waldaan kiristaanaa kufaatiidhaaf xaafirra jirti. Omaa waan wal laman gaafachiisu miti. Somnee humna ofitti gochuu, somnee of jajjabeessuun barbaachisaa miti. Qorama keessa jirti waldaan kiristaanaa. Qorama cimaa. Qoramni waldaan kiristaanaa keessa jirtu keessaa qorama isa alaarrayyuu qorama isa keessoo. Qoramni inni keessoo kuni waldaan kiristaanaa bu'uura dubbii sagalee Waaqayyoo irratti qooda ijaaramuuf dhaloota ijaaruu, wantoota xixiqqoo irratti walii galuu dhabuudhaan gara wal caccabsuu, gara maqaan ta'anii waliif kennuu, tokkummaa waldaa kiristaanaa jidduu jiru dadhabsiistu, tajaajiltoonni gara mootummaa Waaqayyoo lallabuurra gara hafuura hamaa wajjin wal'aansoo qabanii namoota afaan bineensaa keessaa qooda buusuu, faashinii baraa irratti dorgomuu, faashinii baraatiin wal dorgomuu, waldaa hundeessuudhaan, waldaa meeqatu hundeessiti sharaa mandara keessatti dhisuudhaan yookaan immoo akkaataa illee ittiin dubbannu, akkaataan itti waltajjiirra dhaabbannee istaayilii ittillee dubbannuun wal dorgomuu keessa gallee kufaatii akkasii keessa galleerra. Kanaa wajjin wal qabatee dhukkuba koronaa dhufee wajjin akkasumas rakkoo siyaasaa biyya keenya keessatti uumame wajjin wal qabatee waldaan kiristaanaa qorama guddaa keessadha kan jirtu. Mee waldaan kiristaanaa qorama akkanaa keessa akka galtu maaltu godhe? Gama tokkoon wantoonni amma nuti dubbanne kuni sababa ta'uu danda'a. Tarii wantoota dubbanne keessatti kan nuti hin kaasne chaalenjiiwwan kanaaf, gaaga'ama kanaaf akka nuti taajjabamnu, warri biyya lafaallee ija tokkoon akka isaan nu ilaalan, gaaffii akka nurratti qabaataa deeman wanti godhe maali? Mee ka'umsa kanaa dudubbachuu ni dandeenya? Sirriidha. Akkumatti jettanis yaada keenanii hiradha paaster. Waldaan kiristaanaa Itoophiyaa keessa jirtu bifni ishee maal fakkaata jennee yookiin immoo dhaabbanni ishee maal fakkaata jennee yoo laalle waldaa kiristaanaa jechuun amantoota baay'ee. Amantoonni nuyi keessa jiru immoo hawaasa amantoota
sana otoo ilaaliin dura hawaasa isaa ilaalla. Hawaasni biyya keenya adda kasa godhu hawaasa gamtaadhaan jiraatudha. Baadiyyaadhaa buna qofaasaa dhuguu ollaa waamee buna dhuga. Hawaasa gamtaati. Inni magaala jiru qobaasaa dhaqee maakiyaatoo hin dhuguu nama dabalatee dhaqee maakiyaatoo dhuga. Individualismii yookiin immoo privacy inni jedhamu biyyoota lixaa kana baay'een tini jedheeru nu bira ganaadha hin geenye. Hawaasa gamtaadhaan jiraatudha. Gara waldaa kiristiyaanaas yeroo dhufu waaqeffannaan gamtaadhaan inni tokkummaan macaafa qulqulluun barbaachisaadha jedhu eebboon sila kaase barbaachisaa ta'e otoo jiru garuu isa macaafni jedhe sanaaf otoo hin taane isa aadaa keenya keessaa finneen gamtaa sana waldaa keessatti ijaarran. Kanaaf waaqeffannaan keenya gamtaadha. Amantaan keenya gamtaadha. Waaqeffannaan kan nutti ho'u yoo walitti dhufnee baay'annee ilishinee walii wajjiniin harka rukunne malee dhuunfaadhaan amantiin keenya qofaatti yookiin akka maatiitti humna hin qabu. Sababiin isaa hawaasa keessaas akka kanatti dhufne. Kun immoo maal nu godhee gaafa qofaatti baanu keessumaa bara koovidii keessa jireenyi gamtaa bare kun jireenyi walii wajjiniin koorsii konfiraansii walitti dhufanii waaqeffatanii ho'ifatanii galuu bare kuni gaafa koovidiin manatti gashu amantiin cabbii malee cabbaa'e. Maaliif amma walitti dhufeenyi sun walirraatii beera waan ta'eetiif amantiin keenya amantii garee ta'e malee amantii dhuunfaa ta'uu hin dandeenye. Kiristiyaanummaan immoo akka namni meeltirii jedhamu tokko namni beekamaan tokko dubbatetti nuuf kolchaa afaan Ingiliffaan jedhe namni kuni Christianity is not dependent on the experience of others but personal experience with the living God. Muuxannoo shaakala namoota biroo irratti ijaarama osoo hin ta'in amantiin dhuunfaadhaan hariiroo namni sun waaqayyo waliin qabu. Kana yeroo hin jedhu gamtaan hin barbaachisu tokkummaan hin barbaachisu jechaan jira miti. Kana keessa otuu jiru jireenya keenya gamtaa irratti ijaarranne otuu jiru dubbii waaqayyoo irra caalaa fayyina adda addaatiif iddoo kennu kana keessa turre. Baay'ee xinnaadha kan nuti iddoo laannu dubbii waaqayyoodhaatiif. Dhaloonni keessumaa dargaggoonni bara kana keessa jiru yookiin nu amma tajaajilaa jirru kuni yeroo tokko termii peeperii irratti barreesseera. High and by generationidha jedhee barreesseen ture. High and by generation jedhee kanan barreesse dargaggoonni keenya iddoo tokkotti qabamanii taa'uu otoo hin taane waldaa tokko dhaqanii paasterii tokkoon haay jedhu joinii godhu and then yeroo muraasa erga laalanii booddee immoo baay jedhanii sokku iddoo gara biraa deemu. Kanaaf dhaloonni amma jiru kun high and by generationidha malee dhaloota gadi taa'ee baratee barumsa walitti fufinsa qabu baratee ijaaramaa deeme naamusa akkasii keessatti guddataa deemu miti. High and by generationidha kan jiru. Kanaatiif kana keessatti immoo ummatichi immoo miracle seekers yookiin immoo warra dinqii barbaadan ta'anii dubbii waaqayyoo irra caalaa dinqii barbaaduun by the way gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seexanuma baasuudhaaf jedhee deema miti yeroo deemu. Egra mangadii isaa akkatti dhufee baasa malee kan inni deemu dubbii waaqayyoo barsiisuudhaaf. Lukaas boqonnaa 4 dhaqnee yoo laalle jara keenya otoo Yesuus taa'ee dhaabatee barsiisuu seexanni mana keessa taa'aa ture. Taa'ee dhaggeeffata ture booddee gaafa isaa gamuu iyye malee. Hin arga ture Yesuus seexana sana hin arga Lukaas boqonnaa 4 irratti. Booda gaafa inni iyyuu caljedhii keessaatii bahii jedhanii seexana sanaan. Ergas immoo barsiisaatti fufe. Nuyi garuu tajaajiltoonni immoo warra akka sila ati kaafte paaster dubbii waaqayyoo kana bu'uura isa ta'e kana barsiisuu otoo hin ta'in dinqii kana ndaa'u seexanni yeroo iyyuu maayikii taraa fayyadamneetu dabareedhaan fayyadamneetu takka seexanatti ittiin iyyaa takka nuti ittiin iyyaa takka seexanatti ittiin iyyaa takka nuti ittiin dabaree fayyadamna maayikii mitiiree seexana wajjiniin. Ana
isa kanaan more popularitiin yookiin immoo namni tokko cimaadha kan jedhu dinqii waaqayyo hojjete kan jedhamu seexana hiisisu kana fa'iin akka ta'e seexana baasu kana fa'iin akka ta'e ulaagaa goonee keewwanne ulaagaan ture macaafa qulqulluu keessatti ulaagaa miti kun. Gara biraan immoo waldaan kiristaanaa quality irratti otoo hin taane quantity irratti yookiin immoo qulqullina irratti otoo hin taane lakkoofsa irratti of ijaarte. Amantoota hamma kanan qaba jette malee discipleship barsiisa duuka buutummaa barsiistee namoota hundee kana lafaan hin keenye. Gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya kan inni waldaa kiristaanaadhaan jedhe amantoota kiristaanota godhaa jedhe miti. Amantoota duuka buutuu tokko godhaa jedhe malee. Amantoota namoota bartoota koo godhaa jedhe malee Yesuus Kiristoos amantoota kiristaanota godhaa jedhe miti. Kiristaanni koo naashinaaliitiitti geeddarameera. Naashinaaliitiidha, zeeginnatiidha. Duuka buutuun garuu duuka buutuu ta'uudhaaf it takes long time yeroo throughout your life barataa deemta duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'uudhaati. Kanaatiif otuu nuti amantoota duuka buutuun ijaariin nurratti dhufe COVID amantoota qabna malee duuka buutuu hin qabnu. Gara biraan immoo tajaajiltoonni immoo more amantoota kana waan miira isaanii adresii gochuu danda'u bira ga'uu danda'u barsiisne malee waan garaa isaaniitiif sammuu isaanii bira ga'uun barsiisne. Ana dabalateeyyuu miira namoota waan adresii gochuu danda'u waan kakaasuu danda'u haala laallannee kontekstii sana laallannee waan namoota ameen jechisisuu danda'u qopheeffanna malee kana chaalenjii gochuu kan danda'u barsiisne. Maayindii na hartisa jedhan kana sagaraa kana bira ga'u barsiisuu hin dandeenya. Kanaaf miira duwwaa kakaasnee miirri immoo yeroo booddeen qabbanaa ergasii booda deebinee arguu hin dandeenyu. Kanadha. Otoo kanarra jirru COVIDin nutti dhufe. Kanaaf kufaatiin keenya akka warra kaanii miti kufaatii isa kufanii caccaba wayiiti. Isa maaliif otoo xinnollee cimnirra jirra ta'e akka Luqaas isa Maatiyos 25 dubartoota otoo isaan of harkaan qabaatiin Yesuus Kiristoos musturoon sun itti dhufe kaanii waan qaban abaniin walii keessaa suuqii dhaqnaa nutti hin qaqqabnu maaliif waan akkasii nutti ta'e jechuudha. Kanaatiif waldaan kiristaanaa otuu hin qophaa'iin mana ijaarte malee otuu nama hin ijaariin saawundi siistemii bitatte malee otuu gurratti dubbatte malee otuu garaatti hin dubbatiin otuu sammuutti hin dubbatiin COVIDin nutti dhufe. Kanaaf tajaajiltoonni dijitaalii wajjin wal hin barre pulpitii madirakii wajjin wal barre malee teknoolojii wajjin wal hin barre. Amantoonni manatti galan teknoolojii fayyadamuu hin barre durayyuu fayyadamuu isaatti badaa of hin qopheessine. Fuudhee nuti takaalee lafa nu kaane. Amantoonni manatti galanii kennaan hin jiru, waldaan hin jiru, isaan kaan waldaa cufan. Cufuu duwwaa miti kiraa waan kanfalan dhabanii sharaa deebisan. Tajaajiltoonni waan nyaataan dhaban. Rakkina akkasii keessa jirra. Kun asirraa kaanee leessanii tokko barumsa tokko isa gara fuulduraatti irratti maragina irratti kaasuutii hin dandeenya. Kana waan tokko jedheetaniin kaa eebboottan dabarsa. Namichi Wolfgang Simonsen jedhamu tokko kitaaba isaa kana baay'een jaaladha. How that changed the world jedhu tokko barreessee ture. Mana addunyaa geeddaree isa jiru kaase. Kana isa sila eebboon kaase waldaa kiristaanaa ishee jalqabaa mana keessatti jalqabdee hojii ergamootaa keessatti jalqabdeetti deebi'e. Manni isheedha isheen biyya lafaa geeddarte. Namichi kun haasa'eet akkas jedhe argumentii isaa keessatti. Kiristaanummaan mana keessatti jalqabe, waldaan mana keessatti jalqabe, waldaan kuni baroota keessatti jedhe namichi kun argumentii isaa keessatti waldaan kaatolikii fi waldaan ortodoksii maal godhani jedha. Wanna lama nutti fidanii jedhe. Tokko kakuu haaraaf kakuu moofaa wal simsiisanii jedhe. Isa temple jedhamu manni qulqullummaa jiru sanaatiitii fi isa mana bartoonni gooftaa keessatti wangeela jalqaban kana walitti fidaniiti tokko godhani jedhe. Lammaffaan immoo amantii kiristaanummaa mana keessaa baasaniitu kaatedraalitti gashanii jedhe. So kaatedraalitti gale amantiin inni mana keessatti influenshaalii ture. Inni maatii geeddaru, inni jireenya dhuunfaa geeddaru kuni eessatti gale kaatedraalitti gale kiristaanummaa. Kana godhanii jedheeti
Luuter immoo dhufee jedhe. Luuter immoo qabiyyee isaa geeddareetii siidaa sana akkuma jirutti dhiisee jedhe kaatedraalichi. Amantii manatti hin deebisnee qabiyyee macaafa qulqulluu dooktirinii isaa geeddareera akka inni sirraa godheera kontentii isaa geeddareera garuu amantiin siidaa yookiin isma jarri sun nuu kaan sana keessatti hafee kiristaanummaa. Warri baaptistii immoo dhufaniiti siidaa sana akkuma inni jirutti cuuphanii jedhe namichi kun. Warri kiukarsii jedhaman immoo akkuma jiranitti isaan immoo dhufaniitu dry clean godhanii gogaa isaa qulqulleessaniidha akkuma inni gogee jirutti. Warri free church immoo siidaa kana mootummaa irraa bilisa baasanii jedhe. Warri salvation army immoo uniformitti uwwisanii jedhe. Warri pentecostal immoo akkuma inni jirutti dibata dibanii jedhe. Warri charismatics immoo achuma lafuma inni jirutti haaressanii jedhe. So siidaan sun achuma jira argitee kiristaanummaan waldaa keessa jira malee mana hin jiru. Kiristaanummaan biildingii keessatti hafe malee jireenya dhuunfaa keessa hin jiru. Kanadha jedha argumenti namicha kana. Amma ta'e nama fudhadha namicha kana. Kanaatiif kiristaanummaan kaatedraalii keessaa bahee sharaa keessaa bahee dirree konfiraansii keessaa bahee manatti galuu qaba. Jireenya dhuunfaa keessatti mul'achuu qaba. Kiristaanota ani araara keessa turre lixa Itoophiyaatti 1.6 million kan wal buqqisanii wal fixan uummanni Gujiif uummanni Geedoon kiristaanota. Amantoota waldaa keenyaa gamaaf gamana jirutu wal fixaa ture. Kiristaanota hin qaanofne. Wallagga keessatti iddoo wangeelli jalqabetti budaadha jedhanii kan wal fixaa turan amantoota keenya. Isa kaan isaa waa'ee isa waraanaa dhiisnee budaadha jedhamee kan manni namarratti gubataa ture kan namoonni wal fixaa turan kiristaanotadha. So wangeelli eessa jira amma nuu galeera isa jedhu gaaffii keessa jira. Kanaaf yeroo dheeraan fudhadhe soorii akkas ta'an isin jechuu barbaadeen. Waaqayyo isin haa eebbisu qeesii gamuma kanaan poosterii dheengadda hojjetame irratti obbo Fiqaaduun jedhee interviyuu kanaan dura laatame irratti barreeffama argeeni namoonni baay'een yeroo garaagaraatti hojjetaa wangeelaa yookaan obbo jedhan isaanis immoo akka dargaggeessatti gad buusanii yeroo baay'ee dargaggoota oolfachuudhaa fi akka hiriyaatti akka dargaggeessatti gadi bu'anii namootatti siqanii waan hojjetaniif namni akka obboleessatti kan isaanitti dhiyaatan nama guddaa garuu namni akka obboleessatti isaanitti siqaa ture. So yeroo dhiyoo keessatti lubummaadhaan ordeen akka ta'anii sana booddeen dhaga'ee akkasitti naa hubadhaa poosterii irratti akkas jettee amma immoo qeesii yookaan luba jechaa jirta. Warri jettan akkuma kan koo hin dhageenye qeesiin dhiyeenya kanarra lubummaadhaan muudamaniiru kennaa isaanii bara dheeraa ittiin hojjeta. Lubummaan dheengadda kennameef otoo hin taane kennaa isaa bara dheeraan irratti hojjetaa turanii waldaan dhiyeenyatti beekamtii kennitee fi akkasitti akka hubattaniin barbaadan jedha. Yeroon dubbadhu akka isin dura wal keessa hin fuudhamneef hin jedha. Gara keettiin dhufa eebbo wanta baay'ee ajaa'ibsiisaa fi baay'ee xiyyeeffannoo itti kennamuu qabudha. Qeesiin kan nuuf kaasanii hordoftoonni keenyallee baay'ee yaada kaasaa jiru kanatti gammadaa fi jajjabeessaa jiru. Even dhimma ijoo kaastanii leetii taatan malee dhimma baay'ee murteessaadha. Ammas erga kaastanii qaama dhimmi ilaallatu gaggeessitoota waldaa fi waldota kiristaanaa mara hirmaachisaati irratti hojjedhaa jedhanii koomentii nu barreessaa jiru. Koomentii tokko afaan Ingiliffaatiin kan hin arge waan akkasii jedha. Dhimma kanarratti amma Waaqayyo nu gargaare akka itti fufnee dudubbannu dursinee waadaa isiniif galleerra. Waldaan kiristaanaa koronaan booddee maal fakkaachuu qabdi mata duree jedhu marii bal'aa gochuudhaaf jirra. Qaamni dhimmi ilaallatu dhimmi waldaa kiristaanaa nagalcha jedhu tajaajiltoonni mana Waaqayyoo hedduu kan irratti hirmaatan marsaa jalqabaatiif of keessoodhaan mari'annee adeemsan immoo dabareen gara laayiviittiin itti deemaa jirra jechuu fi irra deebi'een kaasaa ammas hordoftoota keenya kaka'umsa isaa fudhanneetu waldaa tokko bakka buunee bifa orgaanamis ta'een dhufnee otoo hin taane akka nama dhuunfatti callisuu qabnaa.
Onlaayinii kanarratti wantoonni jajjaboo akka kanaa yeroo dubbataman baay'eellee hin arginu. Garuu TV tokko irratti namoonni Waaqayyoo dhimma kanaaf quuqamanii yeroo isaan dubbatan ni argina. Nu garuu akka nama tokkootti dirqama hin qabnu waan dubbachuu qabnu hin jiru. Biyaansi gaaffii wayii sammuu namootaa keessatti yoo uumne waan tokko jenneeti gara kanatti kan dhufne itti fufna gooftaan nu gargaara. Mee eebboo kaasneerraa ammas ittuma cimsaa deemuudhaafi chaalenjii hamma keessa galle. Egaa hin soomnus walii sossoomnus jenneerra. Waldaan kiristaanaa chaalenjii guddaa keessa jirti. Kufaatii guddaa keessa jirra. Qaanii guddaa keessa galleetu jirra. Dhugaa dubbachuuf. Safartuun isaa maali jechuu danda'u namoonni baay'een. Kufaatii guddaa keessa galuun chaalenjii guddaa keessa gallee jiraachuun keenya safartuun isaa maaliin justify godhama jedhanii namoonni kaasan jiru. Namni ija qabuu fi sirriitti xiinxalu waan baay'ee kaasuu danda'a. Even dhukkuba COVID sababa godhannee waldaa cufnee mana keenyatti galuun erga mana keenyatti gallee immoo amantoonni waldaa kiristaanaa baay'een gooftaa dhiisanii duubatti deebi'uun nama isaan gaafatu dhabanii nama isaan jajjabeessu dhabanii duubatti deebi'uun kaan beelan waadamuun akkuma warra biyya lafaallee yeroo gurmaa'anii qindaa'anillee ittiin fuula waaqayyootti dhiyaatanii nuyi galleetuma calammi jennee achumaan akka soogidda bishaan buute taanee hafuun keenya. Kana qofa sootoo hin taane rakkoon kana fakkaatu gara fuulduraatti dhufuu akka malu barree dura dhaabbachuu wantoonni labsii wangeelaa yeroo dhiyeenya kanatti wantoonni argaa jiru baay'ee dhiphataa carraadhuma wangeela Kiristoos kanallee labsuun karaalee garaagaraatiin gara dhiphataa dhufuutti haalli ittiin deemaa jiru jira. Kana qofa otoo hin taane amantoonni duubatti deebi'aa dhufuun isaanii kun waanuma harge wajjin qaamuma harge wajjin harka rukutaa deemu. Dhugaa bakkeetti ganaa deemu dhugaatti qaana'uutu jira. Amantoonni waldaa kiristaanaa yookaan namoonni gooftaa Yesuus Kiristoos amanan warra dhugaa fi warra haqaati. Garuu har'a amantoonni dhugaatti qaaneffachuu relative gara jedhutti pirinsipilii jedhutti gara dhufuu ija jabinaan dubbatanii nama ifatanii karaatti deebisuu dhabuun qulqullummaan waldaa kiristaanaa keessatti gatii dhabaa gadi bu'uun namni gadhiisitti gara jiraachuutti deemaa dhufuun check and balance wanti nuti jennu amantoota jidduu dhabamuun kunneen kun kufaatii guddaadha. Mee egaa kunis akkuma sababa tokko ta'uu danda'a kufaatii keenyaaf yookaan qorama amma keessa jirru kanaaf sababa kan ta'e qabxii gara biraa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee mee kanarratti wanti dabaltu yoo jiraate ammas carraan siin kenna. Ulfaadhu Paaster, Luba Fiqaaduun baay'ee gadi fageenya waan ibsaniif waan itti dabalu waan guddaan qabu. Deemee Luba Fiqaaduun qabxii ijoo jedhanii kan isaan kaasanii sagalee waaqayyoo irratti haa xiyyeeffannu. Gara sagalee waaqayyootti haa deebinudha. Kaleessa akka waldaa kiristaanaatti lubbuun keenya inni guddaan sagalee waaqayyoo bu'uura godhachuu dadhabuu keenya. Otuma koronaan hin dhufiin iyyuu sochiin biyya kana keessatti mul'ataa ture. Waldoota baay'ee keessatti kan argaa turre dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan nama saalfachiisu ture. Nuun tajaajiltoonni hammam gahee keenya baanne hammam saba kana barsiifne isa jedhu tokkoon keenya of gaafachuutu nurra jira. Waldaa keessa haalli ta'aa ture maal fakkaata? Akka ergamaa Luba Fiqaaduun kaasanii waldaan kiristaanaa yeroo fudhattee sagalee waaqayyoo barsiisuu caalaa gara tiyaatira adda addaa argisiisuu irratti kan isheen fuulleeffattee dorgommii adda addaatti turte waan sagaleedhuma adda addaa kana waan abdii adda addaa namootaaf laattee miiressuu emotional gochuurra kan isheen turte. Wangeelli badhaadhummaa giddu galeessa godhate kun prosperity gospel kan jennu biyya keenya keessatti rakkina salphaa miti kan inni uume. Haa xinnaatu guddatu waldoota baay'ee keessatti lallabama. Gaafa lallabamu immoo miira namaatu kan inni silumayyuu biyyi keenya ikoonomiidhaan addunyaa kanarraa baay'ee kuftuudha. Biyya uummanni ishee hiyyeessa ta'e akka kan keenyaa kanatti immoo wangeela badhaadhinaa gaafa lallabnu sana dhaga'uu caalaa namni wanti isa gammachiisu hin jiru. Kanaafuu waldaan kiristaanaa dhugaa dubbachuudhaaf amma suuqii fakkaatutti waan adda addaa bitanii gurguruu irratti xiyyeeffatamee inni kaan zayitii, inni kaan tiishertii, inni kaan waan arge sun hundumtuu maqaa hin badhaaftaa dureessa taataa siida rabbaa maqaa jedhuun ture.
dhaloonni kana wajjin utaalaa ture malee gadi taa'ee sagalee waaqayyoo gadi fageenyaan waan hin baratiniif hundeen qabu jechuudha. Uummanni keenya amantoonni keenya hundeen isaanii gadi fagoo miti jechuudha. Ganna mukkeen baay'een ka'anii guddatu garmalee guddataniitu bona yeroo aduun dhuftu immoo cooliguu hongee aduu damdamachuu kan danda'an warra dursanii yeroo dheeraaf hundee isaanii lafa keessa gadi fageeffatanidha. Wangeelli itti lallabaa turre tajaajilaa turre hundee amantoota keenyaa kan gadi fageeffachiisu hin turre akka biqiltoota ganna duwwaa lalisanii bona goganiitti kan gogsu ture. Kanaafi rakkinni keenya kaleessaa kanadha. Sagalee waaqayyoof yeroo kennuu dhabuu keenya mana keenyatti haa ta'u waldaa kiristaanaa keessatti yeroo fudhannee sagalee waaqayyoo gadi fageenyaan barsiifnee barannee hundee gadi fagoo horachuu dadhabuun keenya rakkinadha. Erga jennee amma immoo haala keessa jiru kana keessatti maal gochuu qabna isa jedhuma. Anis yaada biraan qabu akkuma luba Fiqaaduun jedhan gara sagalee waaqayyootti haa deebinu akka maatii keenyaatti sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluutti deebinee gadi fageenyaan haa qo'annu. Sagaleen waaqayyoo ifa keenya isarraa madda ifa keenya waan inni ta'eef yoo isarraa ifa fudhanne malee ifuu hin dandeenyu. Inni waaqayyoo Chaarles Spurgeon jedhamu isa kana gaafa ibsu macaafni qulqulluun isa biyya lafaa miti jedha. Sagaleen waaqayyoo biyya lafaaf ifa miti. Biyyi lafaa macaafa qulqulluu hin dubbisu jedha. Sagaleen waaqayyoo yookaan macaafni qulqulluun ifa amantootaati jedha. Amantoonni sagalee kanarraa ifa fudhataniitu biyya lafaaf immoo ibsuu jedha. Kanaafuu biyyi lafaa macaafa qulqulluu dubbifachuu hin danda'u, jireenya keenya garuu hin dubbisa, nuun nu dubbisa. Kanaaf sagalee waaqayyoo irraa ifa fudhanneetu biyya lafaaf immoo ifna. Silaa yeroo gaaga'amaa kana, yeroo rakkina akkasii kana, yeroo itti biyyi lafaa dukkana sodaachisaan liqinfamtee jirtu kana abdii biyya lafaa kanaa ta'uun kan nurra ture nuyi dhugaa dubbachuudhaa fi dukkana addunyaa guutuu haguuge kana ibsuun kan nurraa eegamu nu ture. Warra gaddan jajjabeessuudhaaf, warra hamileen isaanii kufe deebisnee kaasuudhaaf, sagalee abdii turre mogolee isaanii jabeessuudhaa fi abdiin biyya lafaayyuu nu ta'uutu irra ture silaa utuu milkoofne. Garuu sun hin milkoofne biyya lafaa wajjin waluma qixxee cabneerraa, miidhamneerraa COVID-19 kan jedhu kun nuunis chaalenji nu godheera. Amma garuu gara ifa keenyaatti haa deebinu, gara sagalee waaqayyootti haa deebinu. Yeroo qabnaa yeroo hundumaa gaaga'amni tokko gaafa dhufu rakkina duwwaa miti carraa gaarii fidee dhufa. Akka carraa gaariitti ilaaluu kan nuyi dandeenyu inni tokko sagalee waaqayyoo gadi fageenyaan dubbisuudhaaf, qo'achuudhaaf, kitaabota nu fayyadan walitti qabnee qorachuudhaaf amma yeroo bal'aa waan qabnu natti fakkaata. Namoonni iddoo adda addaa naaf bilbilanii amma kitaaba dubbisuuf yeroo bal'aan argadhe yeroo naan jedhan nan dhagaa. Inni kun carraa gaariidha. Waldaa cufnee manatti gallee yeroo teenyu keessa sa'aatii bal'aa fudhannee maatii keenya wajjin sagalee waaqayyoo qo'achuutu nurra jiraata. Hundee gadi fageeffachuutu nurra jiraata. Deebisnee ka'uu danda'utu nurra jira. Akka Joobiraa humna haareffannee gaaga'ama kana keessaa ol ka'utu nurra jiraata. Joobirri yeroo hundumaa umurii isaa naannoo walakkaarra gaafa ga'u hin dullooma, hin dadhabaa, humna dhabaa. Koochoon isaa kun abboomamuu fi dida baay'ee dulloomeetu irraa caccabaa. Qeensi isaa kun hin dulloomaa garmalee yaa'ee marameetu waan tokko qabuu dadhabaa. Yeroo sana Joobirri yeroo haaromsaa jedheetu fudhata. Guyyoota 40 guutuu fincaa'aa bishaanii jala dhaqeetu koochoo isaa sana achi jalatti dhiqata. Dhiqatee guyyoota 40 walitti aansee erga dhiqatee booddee gaafa koochoon isaa kun irraa baay'ee lallaafu ilkaan isaatiin koochoo kana ofirraa babaaseetu fixa. Isa booddee amma koochoon tokko irratti nafnetti ofirraa fixeetu adii ta'a. Dhanni isaa kun adii ta'ee akka yeroo harmooliin keenya ittoo lukkuu yeroo hojjetanii lukkuurraa baallee ishee baasanii adii gogaan adiin akka hafu sana ta'a. Amma ol ka'uu hin danda'u jechuudha. Barrisuu hin danda'u maaliif koochoon isaarra hin jiru waan ta'eef ofirraa baaseera waan ta'eef gatii hadhaa baaseetu baallee isaa ofirraa caccabsaa. Akkuma kana immoo qeensa isaa garmalee yaa'ee jiru kana immoo dhagaatti rukkuteetu ofirraa caccabsee innis hin dhukkuba baay'ee
uruu isaarra kan ture afaan isaa baay'ee dheeraa kanas akkuma kana ofirraa caccabsa dhagaatti rukutee ofirraa caccabseetu sadarkaatti waan tokko nyaachuu hin dandeenye irra ga'a. Waan tokko nyaachuu hin danda'u. Lubbu qabeeyyii xixinnoo ilbiisota titiisa fa'aa warra madaa isaarra qubachuu dhufan nyaatee ittiin bara eeggatee booddee suuta suutaan pochoon isaa deebi'ee biqilee fi qeensi isaa kun deebi'ee margaa uruun isaa uruu haaraan biqilee fi haaraatti humna haaraa godhateetu ol ka'a jechuudha. Yeroo rakkisaa sana keessa darbee humna haaraadhaan barrisuu jalqaba jechuudha. Walakkaa samii kana gaafa barrisu rakkoo sana hin yaadatu deebi'ee nus haala akkasii keessa waan jiru natti fakkaata. Waldaan kiristaanaa amma yeroo rakkisaa yeroo itti qochoon ishee irraa kaka'e yeroo itti qeensi ishee irraa caccabe yeroo akkasii dabarsaa waan jirtuun se'a. Haa ta'uyyuu malee akkuma joobirroo faaressee humna haaraadhaan kan waldaan kiristaanaas har'a gaagaama kana gamasitti of haaressitee humna haaraa mul'ata haaraa eenyummaa haaraa tokko qabattee deebitee ka'uudhaaf carraa qabdi jedhee yaada. Gaagaama kana gara carraatti jijjiirtee itti fayyadamuu dandeessi jedhee yaada. Kana gochuudhaaf immoo wanti isheen gochuu qabdu akkuma lubni keenya amma kaasan waan tokko duwwaan garaa keenya guutuu gara sagalee waaqayyootti deebi'u, dogoggora keenya kaleessaa analaayizii gochuu, qabxiilee irraa ceene adda baafannee beeknee gara waldaa kiristaanaa ishee jaarraa jalqabaatti deebi'u, isa booddee humna haaraadhaan kaanaa jechuudha. Yeroo tokko tokko gaagaamsi kun gaariidha jedheen yaada. Kana gochuudhaaf yoo itti fayyadamne sagalee waaqayyoo gadi fageenyaan qo'annee hundee keenya gadi fageeffannee deebinee haa kaanu humna haaraan akka joobiraa haareffamnee ka'uutu nurra jira yaada jedhuun qaba paaster. Baay'ee nama gammachiisa. Gooftaan guddaa godhee isin haa eebbisuu. Qabxii baay'ee ijoo baay'ee murteessaa waldaa kiristaanaatiif galtee guddaa ta'u nuun tajaajiltoota akka nuti ittiin of ilaalluu fi boriitti immoo waldaan kiristaanaa dhimmitee akka irratti hojjettu waan godhu waan guddaadha kan nuuf kaaftee eebbuutillee waaqayyo si haa eebbisu. Egaan yeroo darbee yeroo Agumee sana guyyaa dhiifamaa, guyyaa jaalalaa, guyyaa tokkummaa jedhamee dubbatamu sana dhugaatti namni dhiifamaaf carraa qabu hundumatti fayyadamee yoo waa'ee dhiifamaa dubbatee carraa qabu hundumatti fayyadamee waa'ee tokkummaa yoo dubbatee bu'aa qaba malee miidhaan qabu. Guyyaa kaa'uun guyyaa muuduun cubbuu miti. Ana garuu baay'ee na dhukkubaatu ture. Dhiifamni jechuun dhiifamni waaqa wajjin goonuu fi dhiifama gaafa fudhannu waaqa wajjinii fi nama wajjinii vertikaalii fi horizontaalii yoo ilaalle waaqa wajjin yoo ta'e gaafa lafatti kufne ilaallee iddoo itti yaada waaqayyoo keessaa akeeka waaqayyoo keessaa baane iddoo itti dubbii waaqayyoo irraa ceenu iddoo itti ergama keenya kaayyoo keenya karoora keenya keessaa isa waaqayyoo nutti laate keessaa kufne sana ilaallee buufnee baafnee xiinxallee kana booddee lafa sanatti deebi'uu hin qabu kana booddee kufaatii sanatti deebi'uu hin qabu jennee guutumaan guututti waan sanarraa deebi'uudhaaf murteeffachuu wajjin kan wal qabatu yoo ta'u kan nama waliin wal qabatu immoo nama nu miidhe waan itti nama miine waan namni itti nu miidhe sana sirriitti dudubbannee diskas goonee waan sanaan lammata deebinee akka miine fi nutis akka miidhamneef jijjiirama isa dhugaa dhiifama aakshinii wajjin deemu waan ta'eef baay'ee garaa na hanqate. Maaliifin rakkoon nuti uumne rakkoo orma ta'eeti itti fufaa jira. Rakkoo waldaan kiristaanaa qabdu rakkoo orma ta'eetu jira. Tarii yoo sagaleen si jaalaa galatee miuutirra yoo keessan sagalee hir'isuu danda'a jechuudha. Wanti godhamuu qabu har'a kan barbaachisu waanuma baramaa ta'e tokko waanuma waggaa dheeraadhaaf godhaa ture tokko irra deddeebinee godhuu otoo hin taane ibinan kan na yaaddessu rakkoo amma keessa jirru otoo hin taane rakkoo itti adeemaa jirruu fi rakkoon nutti adeemaa jiru kun kan dubbiidhaan furamuu hin dandeenye dubbanneetuma hidhiidhuma xuunneetuma tarii immoo jilbeeffannee kadhannee qofa furuu rakkooleen hin dandeenye rakkoon danuutu jiru kaasuu dandeenya torbee bal'ina dhimma kana addunyaan maal keessa jirti addunyaan garamitti deemaa jirti wanti jedhu yoo kaafne waan baay'ee yaaddessa amma nuyi waa'ee koronaa waa'ee maalii dubbanna sila kaasuu yaalleerra bara dhumaa keessa waan jirru wantoonni caalatti ulfaataa akka deeman kaasneerra jechuudha.
So kanaafi waanuma kaleessa ta'e goone seera guutuudhaaf yookaan qaama ta'e tokko gammachiisuudhaaf jedhi waan goonu otoo hin taane gadi fageenyaan qorannoo goone gadi fageenyaan of ilaallee sagaleen waaqayyoo eessaa akka kuftee ilaali jedhamiti lafatti kufne ilaallee akka iddoorraa kaannee jiru iddootti immoo deebi'uu akka qabnu sana xiinxallee paradise shift gochuudha kan baay'ee murteessaa ta'u jechuudha. Egaa har'a kan nuti baay'ee xiyyeeffannee irratti dubbanne waldaan kiristaanaa silaa gochuu kan qabdu dubbii sagalee waaqayyoo isa jiraata irratti dhaloota ijaaruu tajaajiltoonnis dubbii waaqayyoo irratti of ijaaruu waldaan kiristaanaas qilleensa irratti gaaffii yeroo kan namni barbaadu kan daabboo kan uffataa deebisuudhaaf dhama'uurraa gaaffii jireenya dhalootaa deebisuu dhaloota rakkina keessa dhaloota ari'atamuu keessa dhaloota lolamuu keessa cimee dhaabbatu dhaloota haala farka hin kennine isa dubbii waaqayyoo irratti hundaa isan oomishuu irratti hojjechuudha kan ishiin qabdu kaleessa kan ture ergamaan waaqayyoo ergamoonni waaqayyoo kan irratti hojjetaa kan turanii sanarraa mitiqdee sanarraa gortee ergama guddicharraa gortee kanaaf har'a harca'uun kan dhufe kanaaf har'a ulfinni waldaa kiristaanaa warreen gooftaa hin beekne fuulduratti guutuu ta'ee mul'achuu kan inni dide kanaaf dubbiin keenya dhaga'amuu kan dide kanaaf afaan guunnee namoota ifachuullee warra ifatamanii deebi'uun isaanitti jiraatullee ifachuu kan nuti dadhabne waan jedhu kaasneerraa har'as furmaanni isaa maali kan jedhu qabxii tokkoffaa akka tokkoffaatti kaafnee gara dubbii sagalee waaqayyootti deebi'u gara bu'uura isa kaleessatti deebi'u gara wangeela isa dhugaa wangeela kiristoositti deebi'u isa jedhu kaasneerraa egaa torbeetti fufnee bal'inaan waan kana hin kaasna amma rakkina keessa jirra eeyyee qorama keessa jirra qorama keessa jiraachuu keenyaaf agarsiistu maali jennee wantoota bakka garaagaraatti qoqqoonnee ilaaluu dandeenya karaa dinagdeetiin akka waldattis akka biyyaatti karaa siyaasatiin maaltu jira hawaasummaa irratti maaltu jira hafuura irratti maaltu jira jennee akkuma har'a tuttuqne sadarkaa maatii tokkootti maalirra jira amantoonni sila lubni dubbachuudhaaf akkuma yaalanii sochiin hafuuraa waldaa keessa malee maatii bira hin jiru. Isa jedhamu har'a garuu egaa waldaan cufamu wajjin wal qabatee kan lafti waaqeffannaa cufamu wajjin wal qabatee wanti baay'een ka'eetu jira. Isa kana keessa akkamitti baanaa yeroo gaaga'ama akka kana akkamitti darbina kana booddas immoo wantoonni wal fakkaatoon akka hin dhufneef dursinee maal hojjechuu qabna. Waldaan egaa reactive irra proactive ta'uu qabdiidha kan nuti jennu sababni isaa warri biyya lafaatti iyyuu proactive ta'ii jedhu maaliifin achi fageessanii yaaduudhaan maaltu dhufuudhaaf jira maaltu deemaa jira jedhanii ilaalanii wanti dhufuuf jiru sun yookaan akka guutummaatti kan miidhu yoo ta'e akka dhaabbatu dhaabbachuu kan hin dandeenye ta'e immoo minimize gochuu irratti hojjetu jechuudha. Nuti immoo warra biyya lafaarraan alatti warra saayinsiidhaan beekumsa horatiin alatti waan addaa tokko qabna yoo discernment spirit waan jedhamu tokko hafuura waa hubachuu danda'u ija fageessee arguu danda'u ija hafuuraa qabna jechuudha karaa Kiristoos Yesuus. So waldaan kiristaanaa dugda duuba deemutti deebite ilaama waldaan kiristaanaa liidii gochuu qabdi turte order gochuu qabdi turte eenyu mootota dabalatee warra biyya bulchan dabalatee mul'ata maddisiisu. Kaleessa akkoo kan akka Maartin Luuter yoo fudhatan seenaa waldaa kiristaanaa irratti midivaalii irratti yoo ilaallu yarraa dheeraa fi warreen riformeeshinii warreen riformistii ta'an sana siyaasa biyyaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa turan dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa turan hawaasummaa biyyaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa turan kan akka waldaa kiristaanaa fi gaggeessitoota waldaa kiristaanaa hojii seena qabeessa hojii boonsaa hojjetan hin jiran jechuudha. Jarraa riformeeshiniidhaa kaasnee jarraawwan muraasa hanga as ceenee gara 2000 dhiyeenyatti iyyuu hanga dhiyeenyatti 2000 sasiin jechuu otoo hin taane mana 24 16 hanga 24 jarraawwan akkasitti hojii gurguddaaf hojiilee didinqisiisaa hojjetan. Har'a garuu waldaan kiristaanaa waan hunduma keessaa harka suutaan fudhataa beekumsa waaqayyoon kenne kan namoonni biyya lafaa irratti horatanii fi beekumsa addaa ogummaa addaa ayyaana waaqayyoo waldaa kiristaanatiif tajaajiltoota gaggeessitoota waldaa kiristaanatiif kenne bukkeetti goruudhaan bukkeetti qabuudhaan amma akka konkolaataa tasaabii harkifamu even kan biraarra darbe dhimma waldaa kiristaanaa irratti qaamni gara biraa ta'e hanga murteessutti harka kennataatu jira jechuudha. Kuni salphina guddaadha. So kuni karaa banamee diinichis inni barbaadu bineensichi inni kana barbaadu carraa kana argateera taanaan
taakkuu tokko gaafa safarree kenninuuf ciqilee tokko ofii safaratee fudhachuutti wanti duubatti hin deebineef hin jiru. So kana gochuudhaaf egaa maaltu nurraa eegama? Waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi kan jedhu mariin keenyatti fufa hordoftoota keenyatti akka hin dheerannee fi itti fufna jechuudha. Dhugaa irratti komproomaayizii gochuutu jira. Qulqullummaa waldaa kiristaanaa keessaa baqatee ba'aatu, ari'atamee yookaan dhiibameetu ba'aatu jira. Haqxii vaaliyuu dhabeetu jira. Wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos vaaliyuu dhabeetu waa'ee qodaa, waa'ee kolkollee biyya lafaa dubbachuutti deebineetu jira. Tokkummaan vaaliyuu dhabeetu mandara mandaratti wal cabsineetu jira. Waa'ee bara dhumaatiif dhaloota qopheessuu wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos labsinee namoonni qalbii akka jiran dhufaatii gooftaa Yesuus ariifachiisuu irratti sababni isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hamma yoomitti tura isa jedhuuf deebiin macaafni qulqulluun qaba amma dhalli namaa yookaan ilmaan namaa wangeela dhagaanii qalbii diddiirratanitti. Ilmaan namootaa wangeela dhagaanii gara qalbii diddiirrachuutti gaafa dhufan wangeelli mootummaa Kiristoos humnaan gaafa lallabamu namoonni gaafa qalbii diddiirratan mootummaan Waaqayyoo kan lammata deebi'ee dhufuun Kiristoos Yesuus ni ariifatanii fiiga jechuudha. Kanaa wajjin wal qabatee wantoonni gara dhiyaa irratti beekumsaa wajjin teekinooloojii wajjin wal qabatee dhufu. Humni hafuura ammeenyaa humni dukkanaa kun teekinooloojiitti fayyadamuudhaan akkasumas ikonoomii biyyattii siyaasa biyyattiitti fayyadamuudhaan maal godhaatu jira? Maaltu hojjetamaa jira? Addunyaan maal keessa jirti? Waldaan kiristaanaa amma ilaalaa jirti yookaan ija ishee hafuuraatiin yookaan ijuma foonitiin beektotaa fi hayyoota ishee dhaga'aa jirti. Maaltu deemaa jira? Humni ammeenyaa istirateejii waggaa dheeraa baasee humna isaa duguuggatee hanga dhukkuboota piroodaakti gochuutti hanga keezii waldaa kiristaanaa dadhabsiisu oomishtee gadi dhiisutti humni ammeenyaa fi warri siisteema ammeenyaa kana keessa jiran deemaatu jiru. Waldaan kiristaanaa immoo eessa jirti? Ammas haleluuyaa ammas akka kanatti deemuu dandeenya. Wanti jedhu waan guddaa qabxii baay'ee murteessaa baay'ee namatti toludha. Qabxii kana bal'inaan torbee qabanneetu isinii dhufna hordoftoota keenya sagantaa kana sheer godhaa. Amma Waaqayyoon nu gargaari dubbachuu hin dhiisnu. Meesii arganne hundumattuu carraa arganne hundumattuu dubbachuu hin dhiisnu. Amma dubbachuu bira darbee yeroo nuti itti iyyinu uuu jennee yeroo itti iyyinudha. Maaliifin dhugaadha. Amma tokko hafuurri Waaqayyoo ija keenya yoo nu huban waan nutti mul'atu jira. Nan yaadadha obboloonni baay'een yeroo COVID-19 dhufu miidiyaa hawaasaa kanarraa FB irraa jedhanii iyyaa turan. Baay'een isaanii obbolootuma nuti beeknu jechuudha. Naannawa waldaa kiristaanaatiin yookaan anatu waldaa kiristaanaaf abukaatodha jedhanii warri yaadanii garuu aangoo waldaa kiristaanaa yookaan faayidaa waldaa kiristaanaallee taakkuu tokko eegsuudhaaf waan qabatamaa ta'e tokko godhanii warreen argine gadi ba'anii namoota yerootti afaan rukute. Naannofnee iddoodhuma kaleessa warri kaan iyyanii namni jalaa qabu dhabametti deebinee jira jechuudha. Waa'inuma dhukkuba koronaa kana yoo fudhanne yoom dhaabataa isaa namni nutti hin jiru. Yoom dhaabataa isaa namni nutti hin jiru. Waggaa hammamii keessa dhaabataan isaa namni nutti hin jiru. Yoo koronaan kun waggaa kana yookaan waggaa lama waggaan sadan kana dhaabbate immoo kana booddee dhukkubni kana caaluu fi rakkoon kana caalu hin dhufu jedhee namni gaaraantii nuu kennuu danda'u hin jiru. Erga kana ta'e waldaan kiristaanaa soqxee boochee kadhattee mul'ata waan bara keessa jiru argu akka ijoollee Saakoor waan fuullee jiru waan fuuldura jiru arguudhaan yoo istirateejii hojjechuu ta'e istirateejii yoo barumsa ta'e barumsa yoo qaama ta'e tokko fees gochuu barbaachisaa ta'e akka barbaachisaa ta'e namummaa guutu humna guutu dhageettii guutu qabattee fuuldura akka baatu barbaanna. Waldaan kiristaanaa mootota ifattee sirreessaa turte waldaan kaleessa sila gara orijiniitti deebi'uu qabna jedhaniiru lubni. Obboleessi koo eebboon gara kaleessatti deebi'u. Kaleessa waldaan kiristaanaa warra siyaasaa ifataatu turte. Warra siyaasaa har'a garuu maal nuun jedhu namoonni mootummaa kan muudu Waaqayyoodha yookaan immoo bakka nama ta'e tokko waan baay'ee kontekstii macaafa qulqulluu keessaallee baanee qaamallee dogoggoruun inni dogoggorte jechuutti yerootti sodaataa jiru. Yeroo ofii keenya immoo intarestii namaa sarchi goonee maaltu jira? Siyaasni gabaarra jiru maali? Amma intarestiin namaa amma ho'ee kan jiru gabaa kan qabu paaworii kan qabu warra eenyuti jechuudhaan yoon warra abaluu kanatti dhugaa dubbadde yoo hin dogoggorte jedhe yoo haqa eegsisi haqa eegi yookaan lubbuu namaatiif eeggadhu jedhee yoon dubbadde kanatu narraa akka jedhee riiskii lakkaa'uudhaan yerootti afaan keenya ziippii cufannee ziippiitti godhannee afaan cufachuun waan gara biraati waan nurraa hin eegamne yerootti gochuu keessa galleetu jira jechuudha. Kan nuti dubbachuu fi qabnu otoo jiru sirbi keenya kan biraa ta'etu jira jechuudha. Kana keessaa ka'uutu qabna. Tokkoffaan
qalbii jijjiirrachuutu nutti jiraata. Qalbii jijjiirrachuudhaaf iddootti kufne baruutu nutti jiraata. Qalbii jijjiirrannee immoo iddoo kaleessatti deebi'uu hin qabnu mul'ata haaraa, namummaa haaraa, istiraateejii tarsiimoo haaraa qabannee ba'uutu nutti jiraata. Kanaaf hordoftoota keenya nuyi isin dadammaqsuudha. Nuyi karaa isitti agarsiisuudha. Maal keessa jirra isa jedhu isin hubachiisuun malee waan hundumaa dubbannee hin finnu onlaayinii kanarratti. Mee ishuu kana mana keessanitti irratti mari'adhaa. Waldaa keessanitti irratti mari'adhaa. Ishuu cimaa godhaa. Irratti dubbadhaa. Sagantaa qopheessinus nu hordofaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Torbee bifa addaatiin walitti deebinaa. Hangama kootiin yaada kana kaaseera. Garuu sagantaa kana keessatti dubbatamuu qaba wanti jettan. Qabiyyee kana yookaan sagantaa keenya kutaa tokkoffaa kana biratti bira darbamuu hin qabu. Erga tuttuqame kunis itti dabalamuu qaba. Hordoftoonni keenya kana fudhatanii torbee kana daayijesti godhaan nu eeguu qabu. Waldaan kiristaanaallee ammarraa kaastee kana jalqabuu qabdi. Wanti jettan yoo jiraate carraa xumuraa isiniifan kennaa. Sagantaa kana keessatti wanti dubbatamuu qabu yoo jiraate nuuf dabaltanii dubbattanii sagantaa keenya har'aa kanumarratti gara goolabuutti dhufna. Luba fiqee fi hin kenna carraa. Baay'ee fayyaa ta'e paaster baay'ee yaada gaggaariitu ka'e akkuma sila jenne otoo deebisnee yaada kaan irratti immoo daballee haasofnee caalaa bal'isuutii hin dandeenya. Wanna lama jechuutiin barbaada dhuma irratti. Tokko haala amma keessa jirru keessa teenyee kiristiyaanummaa yookiin waldaa kiristiyaanaa isa jedhu riidifaayinii gochuutu nuuf ta'a jedhee yaada. Irra deebinee xiinxallee waldaa jechuun maal jechuudha? Kiristiyaanummaa jechuun maal jechuudha? Isa jedhu riidifaayinii gochuutu nuuf ta'a. Inni kanaan dura akkaataatti waldaa beeknu, akkaataatti kiristiyaanummaa beeknu koovidiin geeddaree nu argisiiseera. Kanaaf hiika gara biraa waldaa kiristiyaanummaa jechuun waldaa malee akka inni ta'uu danda'u. Waldaa kiristiyaanaa jechuun nama akka ta'e, biildingii akka hin taane, sharaa akka hin taane, ana akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Kanaaf difinishinii haaraa yookiin ibsa haaraa kennuutu nu barbaachisa. Jedheetanii yaada. Achirraa kaaneeti ejjennoo keenya isa sila haasaa turre kana fireemii sana keessatti toora galfataa kan deemu. Tokko kana kan kaa'uu barbaadu. Lammaffaa safartuu kaawwachuutu nu barbaachisa jedheetanii yaada. Paaraametiriin keenya yookiin kiristiyaanummaa keenya kan ittiin safarru maali? Waldaa kiristiyaanaa guddina waldaa kiristiyaanaa waldaa jedhamtu maaliin safarra? Waldaan kiristiyaanaa tokko guddina hafuuraatiin ilaalama. Lammaffaa baay'ina amantootaatiin ilaalama. Sadaffaan guddina dinagdeedhaan ilaalama. Arfaffaan immoo guddina qaamaatiin ilaalama. Guddina qaamaa jechuun isa Ingiliffaan organic growth jedhamudha. Organic growth jechuun yeroo funyaan tuqan ijji bu'aa. Asiitiin kiristiyaanni tokko rakkate yoo ta'e koornerii biyyattii gara biraadhaatii hin rakkata yoo ta'e as taa'ee isa rakkatu sanaatiif yaaduu danda'eera taanaan organic growth yookiin qaamaan guddateera jechuu dandeenya. Tajaajiltoonni iyyuu haadha sadarkaa sanarra hin jiru isa kaan dhiisaati. Amantoota irraa baay'ee nuuni mataan keenya iyyuu dhimma namaatii hin qabnu. Yeroo fayyaa turre, yeroo waldaan kiristiyaanaa carraa qabaattee waltajjii irratti wangeela dubbataa turre, waa'ee mataa keenyaa, waa'ee of ijaaruu, waa'ee of guddisuu irratti yaadne malee, waa'ee obboloota keenyaa waa'ee yaadne hin qabnu. Kanaaf ammanii fi paasteriinillee baay'ee hin beektu anii fi eebboon wanta walii wajjin hojjetaaf jiru tokkotu jira. Horii namoota adda addaa dabalannee namootatu rakkina keessa galeera. Harka keessan nu diriirsaa jennee namoota kadhataa jira. Namoota dhuunfaadhaan na gargaaraa jechaa jira miti. Eebboonis na gargaaraa jechaa jira miti. Namootatu rakkatanii nu gargaaraa jechaa jira. Namoota mana kiraa kan fudhachuu dadhabanii nu gargaaraa jechaa jira. Harka kee diriirsi jenne mata duree. Yeroo waldaan kiristiyaanummaan organic growth confirmedii ta'eera taanaan qaamaan guddachuun confirmedii ta'eera taanaanii otoo ati hin gaafatiin kan inni godhu. Otoo dinagdee waldaa kiristiyaanaa guddatiin dinagdee biyya akkamitti haasa'uu dandeenya baay'isoo. Otoo amantoota waldaa keessa jiran hojii barsiisnee haamilee isaan wajjin qaban hin guguddisiin akkamittiin hawaasarraa guddina eegnaa.
Kanaatiif maayindi seetiin keenya geeddaramuu qaba. Girooziin nama jenne kun paaraametiriin keenya kuni jiraayi spiritual growth guddina fuuraa numeric growth kun kan dhuunfaa dabalatee ittaansee immoo organic growth kun yookiin qaamaan guddachuun kun safartuu arfayyoonuu ta'anii sirriitti deemaa jirra jechuutiin dandeenya. Ishee kana keenya barbaachisaadha jechuu barbaadeni. Isatti aanu immoo yeroo biraatti deebinee haasofna gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifama. Eebboo carraa silaadheera. Miyuutirra keesseerta. Tolega ulfaadhaa mata duree bal'aadha kan nuyi qabannee jirru gara fuulduraa bal'inaan irratti kan nu haasofsiisu ta'a natti fakkaata. Mee yaada namoota isaan kaanis dabalachaa itti deemna waanuma immoo waldaa kiristaanaaf bu'uura ta'uu danda'u tokko waan galtee ta'u tokko immoo bifa dookumentiinis qopheessinee gara fuulduraatti marii bal'aaf otoo dhiyeessinee yaada jedhuun qaba. Asuma irratti haasofnee qabxii marii goonee bira darbootu hin taane bilcheessinee yaadota kaan walitti qabnee bakka tokkotti akka dookumentiitti yoo lafa keenye waldoota kiristaanaa gargaaruu danda'a jedheen yaada isa kan akka yaadaatti akka qabattan barbaadeeni. Gara fuulduraa yoo gooftaan jedhee waan bal'aa qabxii gurguddaa kaasnee akkuma kana irratti mari'annaa. Walumaa gala sagantaa akkasii orgaanaayizii gochuu keef baay'ee galatoomii paastar dhugaa ani baay'ee gammadeera. Akka kanatti waan baay'ee kaasna waan baay'ee mari'annee waan baay'ee immoo sirreessina waan baay'ee bakkatti deebifna jedhee namana yeroo qabaanneef baay'een isin galateeffadhaa waaqayyo sana eebbifama baay'ee kan isin jaalladhu baay'ee kan isin kabajuu luba Fiqaaduu itti aanaa barreessaa olaanaa waldaa makaaneessuu Itoophiyaa hojjetaa mana waaqayyoo akkasumas obboleessa jaallatamaaf kabajamaa barreessaa barsiisaa Eebbisaa baay'ee eebbifamaa. Egaa hordoftoota keenya dursinee akkuma isiniin ga'uudhaaf yaalle ispeeshaal akkuma dubbachuudhaaf yaalle sagantaa guyyaarraa sagantaa gabaabaa yeroo qoramaa keessatti waldaan kiristaanaaf tajaajiltoonni maal gochuu qabu jedhu sagantaa gabaabaa ta'e tokko kaka'umsa uumuudhaaf qabannee dhufne haa ta'u malee sagantaa bal'aa waldaan kiristaanaa koronaan booddee maal fakkaachuu qabdi jedhu dookumentii orgaanaayiz ta'e qabu irratti hojjechuudhaan namoota waaqayyoo baay'ee wajji dudubbannee irra jechuudha. Namoonni mul'ata isaan keessa jiru namni ta'e tokko kan mul'ata itti ta'e qabatee dhufe otoo hin taane gaafa waliin dudubban hundumti isaanii dhimma waldaa kiristaanaatiif quuqama kan qaban dhaloota baay'ee arganneuma dabaree walumaa bilbilee dhimma kanarratti hojii guddaa hojjechuu eegalleetu jirra. Haa ta'u malee guyyaarraa osoo waraabbitti hin seeniin gaafa waa'ee tooppikii keenyaa dubbannu tooppikiin kun bal'aaf baay'ee murteessaa waan ta'eef bal'isuu qabna waan jedhu dudubbanneetu jalqabne. Soo amma har'aatti waan baay'ee namatti tolu hanga sa'aatii kanaatti dubbanneerra. Haa ta'u malee tooppikii kana jijjiirree mata duree isa guddaa qabiyyee hundumaa nuuf qabu akkuma amma lubnii fi eebboon kaasanii waldaan kiristaanaa maalidha eenyudha isa jedhu waldaa kiristaanaa redefine gochuu ispeeshaalii waldaan kiristaanaa oriijinii turte yookaan oriijinaal taate isheen jalqabaa sun akkamitti hundoofte maal hojjetaa turte bara abboota waldaa kiristaanaas maaltu ture ispeeshaalii dhiyoo waggaa 10 asitti immoo waldaan kiristaanaa naannawa pirootestaantii maal keessa turte waan jedhu kan koronaa duraa sirriitti xiinxallee bifa dookumentii qabuun marii guddaa goone sana booddee akka soolushiniitti koronaan booddee waldaan kiristaanaa maal fakkaachuu qabdi waan jedhu hin kaasna. Sodaan keenya maali yaaddoo waldaa kiristaanaa maali wanti qormaata waldaa kiristaanaa ta'uudhaaf jiru maali sirriitti qorannee amma waaqayyo nu gargaare waaqayyo namoota gurguddoo fi namoota bilchaatoo nu kenneera. Qo'annee ilaallee gadi buusnee ol buufnee waan waldaa kiristaanaatiif ta'u galtee ta'u ispeeshaalii qaama dhimmi ilaallatu tokko qaama inisheetifii isaallee fudhachuu danda'u waanuma akka dookumentii tokkollee waan leenjiidhaaf ta'ullee hojjennee akka gumaachinu nus immoo carraa waaqayyo nu kenne karaalee miidiyaa hawaasaa akkasumas warri akka eebboofaa toora chaanaalii isaaniitiin
karaa hojjetaniin gara fuulduraatti immoo waan dabalataas fudhannee namoota daballees jijjiiras toora kanaanis itti fufnaa baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa yeroo keessan qaalii kaffaltanii nu waliin turuu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu naaf eebbifama hundi keessan. Fayyaa ta'e eebbifame.